dhangalaate gubaadhaa jiran dhiigaa fi lafee abbootii teenyaatti gubaadhaa jiran abboota keenya qabsoo tanaaf wareegame warreen alaabaa tanaaf hidhamee ajjeefame warreen alaabaa tanaaf qeensirraa guurame warreen alaabaa tanaaf miila dhabe isaan san deebisanii gubaadhaa jiran warri alaabaa gubuun nama dhaaleessa warri alaabaa gubuun social media gubbatti bahee alaabaa qabsoo bara 50 keessatti seenaa olaanaa qabdu alaabaa ummanni keenya ummanni oromoodhaa akka dhabamade lubburra jaalatu alaabaa ummanni oromoodhaa akka faajjii qabsoo oromotti akka yaadannoo wareegamtoota qabsoo oromotti ifdura kaa'eeni taa'u kana joolleen kashlabbeen gubaadhaa jirti ajaja OPDOdhaatiin kuni yakka gubbatti yakka dabarchaa deemtan warreen alaabaa tana keessattuu social media gubbatti ol baatanii gubaa jirtan feetan Ameerikaa jiraadha feetan Awurooppaa jiraadha feetan biyya Arabaa jiraadha wanni isin gootan alaabaan isin as gubbatti baaftanii gubdan kuni akka lafee abbootii teenyaa akka lafee ilmoo qilxuudhaa baaftanii gubaadhaa jirtitti wadha akka lafee Taaddasaa Birruudhaa baaftanii gubaa jirtitti wadha ammaaf tapha fakkaatti hogguunni social media gubbaa alaabaa qabdanii anisriin gubatanii gubdan tapha fakkaatti garuu ummata oromoodhaa hangam takka laaleessiti ummanni oromoodhaa hangam takkaatu alaabaa tanaan onneensaa walitti hidhaadhaa hubannaan qabdan alaabaan tuni dhaaba bakka hin buutu alaabaan tun saba oromoodhaa bakka buuti mallattoo qabsoo saba oromoodhaati dadammaqinsi qabsoo oromoodhaa eegalarraa bara dukkanarraa hanga arra bara ifaa keessa oromoon if bartee sarkaa arraan tana geenya kana keessatti alaabaan tun qoonni isiin qabdu qooda olaanaa kashlabbeen as gubbaadha alaabaa gubdan kun arraaf tapha si fakkaatti garuu itti gaafatamuudhaaf teessan hundaa hundee keessaniitu alaabaa tana gubuudhaaf itti gaafatamuudhaaf ta'a gurbaa mana keessa rafu gurbaa maqaasaa dhoon fedhu gurbaa London kan jiru gurbaa Zalaalam gororri as gubbaadhaan gayyaa'u qabsina kun gororaan as kana fixee waa takka afaa wal qabachuu hin dandeenye eenyu maqaan isaa hugulaalti nama guddaa gurbaa Zalaalam gororri afaan yaa'u qabsa kanarra goggoysee nama osoo jiru kas ta'u nama gaarbeejii alaabaa as bahee gubee jechuudha alaabaa as bahee paablikitti gube laayiv irratti isin warri kun you will be held responsible waan gootan kanaaf kana maaliif gootan ittiin deebi'a OPDOon kana maa isee ajajjee warri abii faarsitan warri bilchiginnaa faarsitan kana maaliif gootanii ittiin deebi'a garuu waan takka akka oromotti wanni isii barbaadu alaabaan tun alaabaa dhaabaatii miti alaabaan tun alaabaa qabsaa'ota oromoodhaa sabboonota oromoodhaa jalatti wareegamaadhaa asgan ammaas isii qabatanii wareegamaadhaa jiranidha isaan kan bakka buuti yaadannoo gootan keenyaati yaadannoo wareegamtoota keenyaati ati gaarbeejiin waan gaarbeej taateef alaabaa san jalatti yaadannoon qabdu ta'a nama alaabaa tanaaf sirraa wareegame hin qabdu alaabaa tanaaf hin dhiin sitti hin dhagamu garuu akka godaannis oromoo miliyoona 60 ibdatti qabde hin dagatin oromoo miliyoona 60 nadhii gammadaa faadha gubde guutama hawaas faadha gubde isaantu alaabaa tanaaf wareegame warreen kanatti ibda qabdee jechuudha tarraan tana joolleen kashlabbeen biyya arabaa keessaa alaabaa gubduus itti xiqqaata mataa irraa duun silaa mataa irraa darbuudha ture
nama alaabaa fakkii faajjii qabsoo teenyaa gube mataa raaduudhaa miti sungaadhaa miti sanii oltu godhamuu qaba sanii ol opinion booda kana itti si deebi'a wallagga guutuu aabaa'uun qabattee jirti wallagga guutuun kaampaaniileen gurguddoo mootummaa ta'u wallagga keessa jirtu hojjettoonni mootummaadhaa hundinuu waraana bilisummaa Oromoo jalatti dalagaadhaa jira wallagga zoonii afranuu akka oduu amma dhageenyuun Harargee keessaayis hoggantoonni opiniyoodhaa dheessuu eegalee jira kalee lola guddaadhaa ture reefi opiniyoodhaa akka wantatti afame Harargee dhihaa keessaa aangoonni mootummaadhaa dheessuu eegalan jarri seenee jira wanni wallaggatti duraan halaalatti eegaa turre wanni zoonii kibbaa jechaa turre asii hunoo reefa keenya kakalee afame nuutu arke asin bullu guyyaa asoolaniiti galgala chirraa ol dheessan kuni anduraa isiim Abiy Ahmed maraataa jala yaataniiti if galaafachaa jirtanii yeroodhaan harka kennadhaa qabsoo Oromoo dabalamaa anduraan isinihim wallagga keessa hogganni opiniyoodhaa tokkon dhaqu osoo du'ee bade tokkon dhaqu hudduu gubduun dhaqu hin dhaqu najjeesanii achi dheessitanii keessaa baatan zoonii kibbaa keessa hogganni keessan guyyaa dhaqeetti takka mul'atee keessaa baqata achin bulu Harargee dhiyaa keessaa dheessuu eegalanii jiran eega reefi diinaa wal gubbaa nannaqame eega goonni seenee reefi wal gubbaa nannaqee agarsiise achirraas dheessuu eegalanii jiranii jechuudha amma kana gaa diiqaarraa maayirratti alaabaa gubaa maarree gubaa maaliif dhayxanii woboon gubne yoo dandeessan maa baqattan maa dheessitan alaabaadhaa miti humna alaabaa tana duuba jirtu baqachaadhaa dheessaadhaa dhaadachuu amala nafxanyaadhaa osoo baqatanii osoo mo'amanii zarraaf injifannoo galmeessaa jirra injifannoo godhaa jirra akkas godhaa jirra alaabaa guumaas yoo dhiira taatan gatteessanii maaliif dhiira alaabaa saniin deemtu duran dhaabban huccuu saaqattanii baqachaadhaa huccuu saaqattanii dheessaadhaa qarree woboodhaa dhiira opiniyoodhaa olii qaqqabdee washeen haay godhaadhaati dheessitan garuu miidiyaa gubbabbaataniiti alaabaa Oromoodhaa gubaadhaa alaabaa shaneedhaa gubaadhaa alaabaa maarreedhaa gubaadhaa ummata gaarbeejii osoo numa gaarbeejii dikee jennee isinitti himnuuti karaa hundaan marfamtanii finfinneen isa harkaa ba'uudhaaf xiqqoo tafe akka miidiyaa nafxanyaa gubbaa zarraaf jettan kanaa miti an awwaan takka wanni ajaa'iba jala keenya akkamitti namni ifi kijiba akkamitti namni ifi ibsoba injifachaa jira jenna baacaa dabaleefaan abifaan injifachaa jirra namni an akkamittiin ifi kijiba osoo reyaalitii dhugaa jirtu laalee arkuu iftii kijiba jechuudha mee eessa qabattanii injifattan lafa hundarraa woboon isin kaasaadhaa jira Oromiyaa keessa guyyarraahi woboon lafarraa isin kaasaadhaa jira isin buqqaasaadhaa waraanni keessan dheessaadhaa booji'amaadhaa jira meeshaan harkaa guuramaadhaa Tigraay guyyarraahi kumaantamaan isin fixxee meeshaa taankii meeshaa gurguddaa madaaba harkaa booji'aadhaa lafa Amaaraa keessa bakki lolli jiru Wallo keessa Gondar maddiin Tigreen bar Tigraay bilisoomsite opiniyo bar Tigraay keessa lolli hin jiru bulchinsi mootummaa Tigraay bar humnaan deeffataniiti ramiim isin godhanii albaatanichi keessaa baqattanii kun achitti awwaalamee Tigraay bar bilisoomteetit mootummaan Tigraay dhaabbattee bar if bulchaadhaa jirti opiniyo kanan beeytanii hay
injifannoo raayyaan ittisa biyyaa injifannoo galmeesse raayyaan keenya kana godhee raayyaa hojii dhaabbanna raayyaan kee eessa jira dheessee kutee lafa Tigraay keessaa bahe dhageessu lafa Amaaraa keessa lafa Amaaraa keessa gaddabareetii Oromiyaa seenu jirti. Hay akim maaliif ifitti khijibdan maaliif ifitti khijibdan hay namni bar ummata kijibdan ummata guddaa kana kijibdan ummanni guyyarraa kijiba keessa kijiba obidiyoodha ras dubbi obidiyooti nurraa dhiisaa jechuu gala ummanni akkamin namni ifi kijiba abi khatti aanu kijiba keessatti aanu khaani kijiba mootummaa kijibaan jiraattu 100% kijibaan jiraattu mootummaa Abiy Ahmed balee gargaartanii injifanne okay injifattanii Abiy raayyaan kee injifatee magaalaa tam qabate Tigraay irraa eega Tigraay wal dhujirtanii magaalaa tam qabattan isaantu magaalaa qabate moo injifannoo Tigraay galmeessitu isin himachaa jirtan moo mee maal injifattan rabbii ja'aati gaazexaan gaafii kanaa isin kaasu hin jiru hundinuu bakka takkaadha injifannee malee injifatamneen isin raambayin nifindee malee dhumneen dubbatina waliin jettanii okay ifatti eega injifattan mee magaalaa tam Tigraay irraa qabattan juntaa cabsitan juntaa akkas goone shanee akkas goone shaneen guyyarraa ol saaraa jirti ol saaraa lafa qabachaa ol saaraa arra bulchinsa Wallaggaa fi Gujii dhibbatti shanee harkaa qabu marroofaa bulchu jira ajaja marrootiin bulan ummanni waan marroon jibalee waan abijjee quban qaban akkasime amma asii gowwummaa mootummaa tanaa lafa harkaa baate hunda interneetii irraa muran silkii irraa muran lafa harkaa baate hunda akka icciitii isaanii hin baane interneetii silkii irraa muran akka odeessin baane arra garuu lafa isin silkii irraa murtan keessa waan satellite telephone jedhii jira isin beeytan opidiyoo wanniin gaarbeejiidha riqa isin juuf hin beeytan asii binneeti satellite radio satellite telephone asirraa erginaaf Wallagga keessa interneetiin ta'e qoftiin hin jirtu interneetii gahaadha qaban high speed silkii qaban Abiy Ahmed kanan beeytanii misin Tigraay keessa barisin nyaatarraa murtaniiti silkii irraa murtanii baankii irraa murtanii interneet irraa murtanii Wallagga keessa eber TV'n taa'ee live yaasuu jira live dabarsa mootummaan Tigraay eessa harkatan arra interneetii bitattee naqatta maallaqa mani opidoodhaa fi Abiy kanan beekan inni akka mootummatti teenyarraa murree wulii uumaa takkallee connection qaban addunyaarraa murree marroon faan addunyaadhaa wajjin haasaa bulan silkiin asirraa erginu laal silkiin irraan tana silkiin asiyaan qabu addunyaarra yoon deeme bakkaan fedhe dareetti interneetii Ameerikaadhaati kanan beeytan opidiyoon kanan beeytan isitti lafne irraa murtanii way akka icciitii qabatanii jirtan icciitiin ta'e isin hin baane silkiin an qabu silkii an qabu tuni addunyaarra bakkaan fedhe yoon deeme networkuma Ameerikaatiin haasa kana beeytu yoon silkii kudhan bitee waraana bilisummaa Oromootii erge bakka jiran gaara keessaa boolla keessaayis haaloo caffeera ammis opidiyoon kana quban qabdu Abiy Ahmed kanan beeku maraataadhaa miti marataan maraattotii maraataa jala yaatus kanan beeytu kun jiraachuun beekan arra tatti'aantu harargee qawween seenteeme alhamdulillahi rabbil alamin eega harargumaa fi qawwee wal arkan baatii lamaa saditti awaash gubbannaa eega caffeera ammis maal jenaan jaa ummanni guutamee taa'u jira ummanni keenya harkaan qawwee hiikkataniin beeka keessaan ture haalaatu mijaayiniif guyyaa haalli mijaayeef kalee waan godhan gartanii naannoo Asaboot akkatti biyyee gubbaa deebisan maaliif garaan qeyroo garaan qarreedhaa aariidha qaba
hanga qabee dhiiga keessan isin dhuguu isin jalaa funtaaw keessattuu harargee qawween gaseente there is no way you can survive there is no way qawween takka nama kudhaniif gaadha harargee keessatti qawween takka nama kudhaniif gaadha amma dura garree jira ni beeyna waan beeynu hiikkachuudha beekan onneedhatti qaban they know how to handle they know how to fight sigale kan gaa wonni khale seenarratti isin ko hombolchaniif wonni khale dheeysanii hoggantoonni oppidoodhaa harargee dhiyaa keessaa hunda bahanii uqtaniif maal hay jara khana jara ilaamaan dabarsine joollee dheedduudha ta allaatti sabirraa buuftu kilaashin joollee santu arra lola eegleechu isaaniif haalli mijjaa'e amma dura mancarraa eegaa biyya Ahmad mancarraa eege harargee keessatti mancaadhaan magaalaa bahuun amata 20 nama hiisisa do you remember this yaadattu paarlaamaa Itoophiyaadhaa dabarse paarlaamaadhaatu labse harargee keessatti mancaa ummanni citaana hammatu ooruudhaan eeggatu bineensaan firraa eegu mukaan muratu waamee qaandalatu qotee bulaan harargeetii fi mancaa walitti hidhaan akkuma marashaati akkuma akaafaati it is their life jireenya qotee bulaa keenyaa gubbaa dhaabbateeti paarlaamaan Itoophiyaadhaa dirqama Abiy itti kenneen namni mancaa fuudhee arkame hidhaa ama 26 nurra labseechu jara kana harka arra qawween seente woboodhaatu isaa walakkaa jira jara lola beeku jara akkatti loluus beeku jara onneedhaas loluudhaaf qabu harka qawween seente jechuudha echa baakeetii seente gaammantan kana wanni isin maraachee social media gubbaadha alaabaa gubdaniif kana harargeen addatti akka qawween hin seenne gamaa gamanaa qawweedhaa miti meeshaa aadaadhaa tumtuu sibiila tumtuu hidhamaadhaa ture argeetti maaliif billoo tuman tumtuun mancaadha tuman mancaa tokko tumtee hidhaan baani seente that's what they did to our people akkas godhan ummanni isin akkas gootan sodaadhaaf jarri kun yoo qawween harka seente jireenyi keenyan jiru TPLF miti that was 2 years ago paarlaamaa Abiyyi labse Abiyyi dirqamatti kenne mancaa namni qabate ama diidam akka hidhamu Abiyyi labse jira keenya waa yaadachaa deema waa irraanfachaan deemina sawaan godhaniif qaban jarri kun balaa biraa keessa nu buusa arra mancaadhaa miti billawaa miti arra waraana bilisummaa Oromoodhaatu woboodhaatu kilaash hudduu cabaadhaa qabatee bobaa jala qabatee isin ko hombolchaadhaa jira eeysaa harargee keessaa jechuudha kana gaawwanni maraattanii alaabaa gubaa maarreessa gubaa akkam taana gubamuudhaaf teessaa akka itti gaafatamuudhaaf teessu shakkiin qabnu Ameerikaas jiraadhu bakka feete jiraadhu akka waan arraan tana alaabaa arra gubdan tana akka itti gaafatamuu teessan shakka takka illee qabu actually this is a crime bar they cannot do this London keessatti looronni Oromoodhaa ittaan hafteefaan waan ummanni dilli kun jaalatu social media gubbatti bahee gubuudhaaf ragaadhaa jira what is the reason mana murtii dhiyaatee itti gaafatamuu danda'e beektii maan bitta dhabaa seerrin jiru bitta dhabaa biyya duriyyeedhaati biyya Ingiliz keessatti nama mana seeraa dhaabanii maaliif gubdee alaabaan tun maal bakka buuti ummata hangam takka alaabaa tana jaalata feelingi ummata guddaa kana social media gubba bahee dalaguun and I don't know if they can work on it ittaan hafteefaa yoo dalagan hin beeku garuu seeraan isa hiisisa isa gaafachiisa jechuudha abbootiin seeraa takka keessatti hin beeku London keessa biyya Ingiliz keessa hangam takka kootii Oromoodhaa jabduun jirti and I have no idea garuu waan kana nama san seeraaf dhiheessanii gaafachuu danda'a yakka tokko malee alaabaa tana
فرنجين أكون تبين البيت هم بيخن سينا alaabaa jalatti goota meeqaa wareegamee nu caalaa dhabeekan namni sun mana murtii dhiyaatee sababbii waan san godheef gaafachiisuudhaan danda'amaa jechuudha ittaanaabtee irratti dalga waan kana koomunitii walitti jaari loorota haayir godhaadha nama san akka dhiyaatee mana seeratti gaafatamu irratti dalagaa waan fedhe isin gargaar financially oromoon addunyaa jirtu hundi isin gargaarti alaabaa gubuun laaftuudha huccuu carqii gubuun laaftuudha garuu waan alaabaan sun bakka buutuutu jabdu waan alaabaan sun bakka buutu yoon isa kana hudduu gaddeebisanii adabsiisan kana booda ijoolleen durii laftillee naamusaan teesse jechuudha taan harkaan guuran kaan ammoo seeraan gaafachan jechuudha warra biyya seeraa jiru seeraan gaafachuu warra biyya seeraan jir karaatti gaafatee jira akkasii gaafa ati jabaachaa deemtu diinni keeni baaraga kun waan jiraati gaafa ati jabaachaadhaa deemtu diinni keeni baaraga arra qabsoo oromoodhaatu jabaachaadhaa jira qabsoo oromoo jabaachaa jira arra warra alaabaa saniin deemuutu oromiyaa qabachaadhaa jira arra warra alaabaa san harkaa qabuutu abiyyii fi oopidoo hirriba dhoorkaadhaa jira gubuun isaanii har tokkoon guulaalle baara garraa'e nu dinqisiisu baara garraa'e hogguuni namni ati firraa so'atu si jala bu'e alaabaa san qabatee san ijoolleen alaabaa san tuun addatti hidhattee yaati tuun mudhitti hidhattee yaati alaabaa san qabateeti diina koko mulchan kana guulaalte baara garraa'e godhan jarri kun jala bu'ee jira jala seenee jira itti dhiyaatee jira jarri oopidoo kun hangam turraa hin beekan qeensichaa fi wanti maal jan sunis qeensuma qaalcha maali maarri islaama itan kana muftii islaama asanis qeensuma fakkaata go'aasullee dhihoonaa godha amantii xuquyyaa miti ani dur ganda keenyatti qeensiidhaatu gudubbattu kadu kun nuti dur qeensii dhabein jaarsan haasonummaa salleen haasoo qeensii fakkaata sheekotiin qoma dhiibdee dubbatti hogguu khutbaa himtu qoma dhiibdee lallabaadhaa sagalee ol qabdee dubbatti sheekotiin jaarsiif keessa barnaan subhaanallah haasonni salleen ani Phaaphaasii Itoophiyaa sanii fi qaalchan adda baasee ilaalu tana achi rabbi beeka garuu anaaf Phaaphaasiin nama akkasitti Oromoo jibbu arkee hin beeku nama Oromoo hin jaalanne an nama Oromoo hin jaalanne hin jaaladhu nama Oromoon islaamni qabdiin taa'u qaalchuun ulamaayii Oromoodhaa dila tanaaf kabajaan qabu waan Oromoo jibbuu fi ulamaayii Oromollee jibba akkuma islaamni amaaraa Oromoo jibbu garte islaamni amaaraa sheekutiin amaaraatis Oromoo islaamallee hin feetu and I don't know Ahmadi maarree nuuruudhaa san waan dhageenye maarree nuuruudhaa san keenya maarree keenya een kalaa qomaachuu qaallichuma dheengadda nuti lallabaa fi baan sheekotiin amaaralleen Oromoo feetu islaamee feetu kiristaanii feetu maarree ta'e sin feetu kaayyoodha qaban jaarsi sun jaarsi ajaawaan sun nama Oromoo hizaabarra jibba hizaabarra Oromoon jaalatu sheekotii ta'in tan ummanni keenya kabajee jala deemu sheekotii ta'in tan ummata keenyatti dhagamaa fi kabajaa guddoo qabtona inni akka diina firraa eega akka diinatti firraa eega tigalee isaan maal jenna finfinnee keessa jiraachuu dadhabnee baakkaachuu qumuulli በሁለቱም ወገን አቁሙ በቃ ህዝቡ መኖር አልቻለም በቃ ዛሬ መጡ ነገ መጡ እያሉ ምንም በቃ አቁሙ
Engedde beekadha waraana biyyoo jedhaabbataniiti. Juntaan hin damassisaalleen jaarsi ajaawan sun kilaafi fatee wanta maddi dhaabbadha jedhanii ka raayyaa hojiinnaan dhaabbadha. Qeensichinis qeensi lameenuu qeensichi masgiidhaan aarsunii fi qeensichi huunis raayyaa hojiin hin dhaabbannaa naga Itoophiyaa barbaannaa diina Itoophiyaa barbadeessaa jedhan. Qeensotiin lameenuu qeensichi masgiidhaan harka muftii fi hinjisunii fi qeensichi gorgis galus lachuutu. They are the enemy of Oromo people. Sigale isaanillee tummas banii hugguu dubbiin jala geessu ummanni hirriiba dhabee jira rabbii jaan urraa dhaaba eegalan maantan eenyu hirriiba dhorke woboodhaatu hirriiba dhorkaa jira. Wallo keessa bar TPLF qofaa miti. Wallo keessa ka barbadeessaa yeroo bara woboodha. Garuu maqaa woboo kana ol kaasuun barbaaddu opiniyoon. Woboo kana yoo ol kaafne ummataan nu harkaa bahee nu harkaa dhoohaadhaa fi dubbachuun barbaanna. Garuu nuti dubbanna kaanuti. We are inferior. Wallo keessatti ka waraana abi akka citaa hametti afaadhaa jiru. Waraana bilisummaa Oromooti gubbaadhaan TDF. Kana beektu si Oromoon qoqabdu mo'anuma qoqab. Kan qoqabdu dhageessanii wallo keessa woboon cimtuun bakka keessa so'atu wallo keessa. Magaalaa Daseedhaa kun jalaan kun gubbaatti jiran. Oromiyaa bilisoomsuudha kaayyoon. Lafa Oromoodhaati Oromiyaadha wallo. Kaayyoon waraana bilisummaa Oromoodhaa Oromiyaa bilisa baasuudha. Joollee wallooti qeeroo fi qarree wallooti karaa diina barbadeessaadhaa jiru. Namni hedduun Tigraayiif ta'a. TDF miti. Kana garuu maqaa woboodhaa kana kaasuun barbaadan. Akkuma diinni amma dura maqaa waliif kaasuun barbaadu. Usuun keenya miidiyaa kabareejii kennu taate yoo dubbanne gartee ummata baargeen horkaa bahaa. Kanaafuu laalame Wallagga bar zooniin afranuu harkaa baateeti bar mootummaan hin dubbattu. Shiftaa sau gaddale shiftaa እንደዚህ አደረገ jechuu malee hin dubbatan. Kun maaliif yoo dubbanne ummataan nu harkaa bahaa kan zoonii afran keessa mootummaan opiniyoodhaa takkalleen sochii takkalleen goone. Kan Wallagga keessa waa takka sosoone. Kan faabrikaa guddittii biitti Itoophiyaa jedhamtu irratti irkattu. Hanga guyyaa kanatti waraanni bilisummaa Oromoodhaa harkaa qabu. Akkasii kana beektu kaampaanii lafee duuda biyya sanii ammallee waraana bilisummaa Oromoo harkaa qaba. Hojjettoonni nagaan dhaqee hojjetee galu jira. Mootummaan maal godhe mindaa erguuf diti. Waraanni Oromoo kadurii miti amma hojjetu mootummaadhaa kan dalagin dalagaatis hin dalagaa. Dalagarraan deemina kaampaaniin dalagaan dhaabin kaampaaniin ta'u uummata keenyaati. Dalagaan guyyarraa haa deemtu. Mindaa isin kafalanii dalagadhaa isin tuyin ilmaan guddifattan jechaati akkasi deemaa kan akkasi deemaa jiran mootummaan tun guyyaa tokko maqaan kaaftu guyyaa tokko waraana bilisummaa Oromoo san qabatee miidiyaa gurguddaa biyya alaatu himu. Miidiyaan kun kan jiru nuutu himu nutis miidiyaadha. Namni waan daawwatu qabu hundinuu miidiyaadha. Anis hangaa na daawwatu qabutti anis miidiyaaf danda'e. Kunis kanam shantam qabus miidiyaan, kanam dhibba qabus miidiyaan, kanama milee shantam qabus miidiyaan. Sigalee nutis akka miidiyaatti nuti Itoophiyaan hin dubbattu. Osoo hanga Finfinneedhaa dhaqanii buqqaasetti miidiyaan Abiyyi Ahmad dubbachuun taa'u hin dubbatu. Maaliif hangumaa fi kanaatu uummanni yoo dhageen harkaa fincilaa jeessu haa ta'u. Malee waraanni bilisummaa Oromoodhaa an wani na gammachiise Harargeedhaa fi Baalee waraanni ol seenuu ummata ifiifuu katti waadamee eegu jiru. Yaa Rabbi malli malamii eeysaanii meeshaan harka keenya gala jee ummata katti eegu jiru.
أمة باليتي أمة هركة قوين بوتشون والسلام والسلام برادين خربوا دون ما دبنا نجرت تينيتما هاون كيني إلى تشومله إيرتي تيني غير رومله قوين أشي سنان tapi pila dubin jirti ummata leenji waraanaatis qabu bar haarati leenji wili kana bod hararge keessa haarati boko ta leenji fudhaa irgicaa takka lama kufi khayns mit warra leenji famee taa'u jira well trained warra jireenyi leenjis warra dheedduudha warra qawweedhaa wajjin guddate warra jireenyi qawwee barsiiseetu jira jechuudha. Sani qawwee takka nam diidamti kenninaan qawwee takkittiidhaan halkan tokkotti nam diidammanuu hidhachiisaa jechuudha. Kana wanni isin maraachaadhaa jira. Kana wanni alaabaa gubdanii uu jettaniif. Kana wanni shanee caaltaniif. يا ولي قال لي أو نسي دام إفتن كجبنا ربي جاء فيديو إفن صبنا إفتن كجبنا بيت إسنار كابات هجرت تجراي إسن دارا غوني لوكي غوني أكس غوني تني هك إساتور تنسوني لفا في تجراي بلسوم ستة قد بيتي لفا أمارا خيسال كني جويا الريبة إسن كور كاد أجرت وان جرتو خنا ما فيك جبدن وراني بالسما أورمو آخر إسن سعادي دمي أفر كيستين باللي سجى برانو جولا دا أزانا دا تور باج أدبلي دا إياد أتوري سعادي دمي أفري متي هنجمتين باللي إسني بداجرا وراني سن إسن كبتشاد أجر أبليسو إفتن كجبنا إفن صوبنا موتما كجبدو mootummaan biraa ummata tasgabbeessuudhaaf ummata kijibti mootummaan Abiy Ahmed garuu ifi kijibti bar warruma caasaa mootummaatu tasgabbeessuudhaaf ifi kijiban bar ummatatti kijibuun ni jirtaa jennu ummata akka ummanni sarkaan baan akka ummanni hin baarayne yeroo garii mootummaan ummatatti kijibuun normal it's okay kanaan isii godhaa obsaa kanaan isii baasaa bishaan isii naqaa ifaadhaan naquu deemaa xiqqoonaa obsaa hanga suuna filadhaa kuni it's okay ummata tafiraa tasgabbeessuudhaaf kijibuun humaa takka illee hin qabu sigalee garuu wanni badduun ifi kijibdan isin opinion ifi kijibdan ifitti if sobdan wali kijibdan osoo dhugaa beeytanu كوني خرط كل اسم جيس جرين خيسن جواب سمالي جرين خيسن جواب سمالي خرط كل اسم جيس think about this غيرات أماد أجرت غيرات أبا ماد أجرت غيرات ديجرسات أبا أجرت أر أمارلين أمار خليه سيوجين رابطلين أبي أحمد أر دمك إتي إيه سويه ياستر سنو يتشاجر خوابي وخيسا جوار محمد هيرو ملي فرمان دفت جوار هيته فرمان دفت فرمان دفت تمتل أبته ديني خي قدنا تجوار محمد تر أبيش جرو ديني خي قدان سوم مراتو تيتي تو دين خيتي ولا لخيتي تو دين خيتي أبي أحمد ولا لا سمير أجر if kolumma simid adajir situ qabri if qotacha adajir khayti sigale hayyon urmul asmini khana rahid atayse nayte gubat haysukun wa taksingon duran bekum safitin si hoganu afkan wa wallalatu khaybi khani because you are an ignorant bekum saitini gurbankum maqa urmo da qabame tinifne gargarre بيجخنا حاج إسف نود يعني ثاني ولا لهم ما خوان بيخني
قال أتمو ولا لا إفدود مراتا الكوري مخيف جلت أو مراتا تمام لي تبرو في تخلي يادا سمون تيوان هروفتاتي ورا سموك أبو بيدي جنجتتي هيتي قبات إيسي أتسموتي هروفتنان بيدي قاعد أجرت رجان جرتو خان ترافين إفتهن كجبنا دا ولتسك كجبنا توم تاد إيسا وخا ومن نخجبه تو سنبريد جرا توم تاد إيسا أكسي فياتا ada يرو غاري كواتا فيديو خنيو في تولي شير بدا غرو وري علابا غبدن مرتفع داغوا أكرر خنا متور وري علابا غبدن مرتفع داغوا ربين أمريد إيرتو سنياخن ربين أمريد إيرتو سنياخن علابا غبدن تناف اتقافة مود أفتيسا Thank you.